Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota reedii Adamtuu akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha har'a waan haaraa qabadhee isiniif dhufee jira. Baay'isawee waan haaraan isin qabadhu kun isin muufachiisuu isin gammachiisuu danda'a. Innis maal inni hinaaffaa fi bultii gaarii. Hinaaffaaf bultii gaarii akkamitti hojii adeemsifna? Hinaaffaan kun maali? Namoonni sababa maaliitiif zayitii wal gubaa? Namoonni sababa maaliitiif waltumaa wal qalaa wal ajjeesaa jaalala keessatti hinaaffaan bifa akkamitti ka jedhu irraa dubbanna. Hinaaffaan kunis bifa hedduu qaba. Jaalalaa fi hinaaffaan immoo akkamitti wal qabataa ka jedhu waan baay'ee nama gaarramuu fi namoota tokko tokko fakkeenya fudhanna. Namoota jaalala gaariin qaban jennee yaadnu warra sooshaal miidiyaa kanaa keessaa intala Jiijii Kiyyaa Saamrii sanii fi nama tokko faanii fi Saamrii isa jedhamu san irraa fudhanna. Maaliif namoota jaalala gaarii adeemsisan sooshaal miidiyaa kana keessa fakkeenya ijoollee keenyaa hin ta'an jennee yaadna. Hinaaffaa maaltu fida? Lammaffaa immoo hinaaffaan kun akkamiin? Namni tokko yeroo wal jaalatu rakkoon keenya maal inni gaafa wal jaallannu waliin qorannu usneetuma har'a wal jaalanneen bor walitti seennee guyyaa biraa waltumuu zayitii walitti daffa'u jaartii walirratti fuudhu nama biraa shaqqalatu waan akkanaa kana dhufa. Maaltu fide waan akkanaa beektanii? Wanta akkanaa wanti fidu tokkoffaa gaafa wal jaalattu san waliin qorattu waliin soqattu usteetuma waa wal gaafattee bakka jaalala wal gaafattee walii amante sana booda wal jaalachuu qofa. Akkasii miti jaalala. Akka nuti beeynutti yookaan immootu akkuma seeratittu duraan abboonni keenya gaafa harmee keenya fuudhan jechuudha. Duraan dursa si gaafatanii jaalala kee erga sirraa baratanii booda sanyii tee gaafatan. Sanyiin tee ta'a akkamii? Qomaaxadha moo ta nagayaati moo mortuudha moo ta bultii taatu moo ta bultiin taane jedhee sanyii tee gabba torbaatti qo'ata. Dargaggeessi keenya kan ammaa kuni qorannaa dhiisi abbaa maqaa abbaatu kan hin beekne ofii jaartii isaati wal jala jiran. Maqaa abbaa kan hin beekne kan akkanumatti hojii jiraatantu jira. Gaafa kaanii wal jibbanii achuma keessa odoo wal jibbanii jaartii biraa laallata isilleen immootu achiin hinaaffaa eegalti. Namni nama jaalatu nama hin hinaaffaa. Hinaaffaan garuu gosa gosa qaba. Anama fakkeenyaaf dubartii takka fuudhe yaa jennu gaafa dubartii takka fuudhu dubartiin ani fuudhu suni jaalala duraa walii qabaannee ergasii jaalalli si yoonarraa gale sababa maalittiif narraa gale tokkoffaa dura qoradhee sirriitti waan hin fuudhiniif inni biraa yookaan isiinuu akka dura jenne san hin taane erga akkas ta'e carraa biraa fa'a laallata namni jechuudha. Gaafa carraa biraa laallatu atiin dubartii yookaan atiin dhiiraa yoo dhuguma nama san jaallatte itti hinaafuun kee sirriidha. Garuu itti hinaaftee zayitii itti daffa'uun gubuun qaluun wanna akkanaa kana gochuun of waraanuun dhuguma ati nama san jaallatte moo nama san durumaa akka itti miitu soqaa jirta. Ila bara sirratti hinaaffaan akkaataa qaba. Namni hinaafe tokko namni dhugumaan nama san barbaade injifatee jaalalaan irra ooletiniin waan san harkatti deeffata malee gaafa zayitii irratti daffaate gaafa qalte mee maal argatte nama san irraati jaalatte jechuudha. Inda'uun nama injibbitaa jechuudha. Gaafa nama tokko jaarsa kiyya yookaan fireendii kiyya jettee zayitii irratti daffaatu yookaan waan biraa gootu ati dhuguma nama san jaalattee osoo hin taane jibbaa irraa qabda. Nama san dhuguma jaalattee osoo hin taane jibbaa irraa qabda. Silaa jaalattee nama jaalatan tokko sii du'a jedhamaaf miiree nama tokko hin duutaaf silaa sii du'aaf malee miidhamteetiin jaalala isaatiin dararamta malee zayitii irratti hin daffaan waan isan barbaanneef jecha waan ittiin barbaanneef jecha zayitii itti daffaataa jechuudha. Jaalala gaarii gaafa jennu immoo oduu achi hin gahin durumaa immoo dhalaan tokkos yookaan dhiirri takkas yoo dhuguma ati jaalala siif qabaadhe ana immoo dhuguma jaalala siif qabaadhe deemee nama biraa sirratti waan akkasii iyyaatu. Simmiidhus hin cinqus maaliif nama biraa na barbaachisa waan barbaadu san naa guutteetii jirta. Gaafa ati naan guunne immoo laali akkamitti si wajjin ta'a. Rakkinni eenyu bira kan jira ka jedhu uf gaafadha dhiiraaf dhalallee. Jaartiin fakkeenyaaf jaartii qabaadhee jaartiin xiyyeewwana jibbitee garuma biraa deddeemuu barte. Rakkoon kiyya maali jedhee of gaafadhu. Sii gala odoo ati jaallatte yookaan isii si jaallatte isiinis gara biraan deemtu atis gara biraa iyyaattu. Sababa hanqina jaalalaatiif jecha akkana wal godhaa jiran maal abbaa kee jiraatta amma hinaaffaadhaaf wal gubuuf wal ajjeessu sun maa jiraattadha malee kun hinaaffaa waan jedhamu sanii miti. Hinaaffaan akkas miti. Hinaaffaa jechuun nama jaallatu tokko waan inni deemetti
itti aaruu yookaan itti rifattuun osoma jiruu iyyuu yoo itti hinaafte nama sangatu osoo hin ta'in reebuuf tumuu osoo hin ta'in dandeettee ofitti harkisuu homa goote jaalala afaanitiin ta'ee jaalaluma fedheen iyyuu nama san kan kee godhachuuf harkifachuu danda'uu qabda malee hinaaffan kana malee hinaaffan dachimatti akkanumatti hinaafan himaaf yookaan immoo gurbaan kun guyyaa tokko na hojii ciiseef yookaan intalti tun na hojii ciisteef oluun fuutee lip zayti ofilleen argattu isallee wannoo isaa balleessite jireenya isaa balleessite isin lamaanuu waliin jaallanne jechuudha. Kanaaf kana gochuu kee duraan dursa gaafa jaallattu qoradhu soqadhu namni kun nama akkamiiti dhugumatti bultii naa ta'a na wajji deema umrii kiyya kana guutuu na wajjin dabarsaa jedhi tilmaam ergatti seentee booda mootu ulaagaa olii guutamuu qabu guutii argame mataa keetiin kan isaan rakkoo hin qabu kan isii rakkoo hin qabu mataa kee kana agartee waan silaa jaalala barbaachisu guuttee argamu kana guuttee argamte taanaan wanni walitti isin fidin jiru fakkeenya fudhattan ijoollee isiniin jedhu kanaaf fanni fi saamrii jaalalli isaanii nama biraa hinaafsisa gartee nama biraa hinaafsisa isaan wal quufuu dadhabanii namni biraa hinaafa faallaan nutuu iyyuu jechuudha maali jaartii ofii akka gaariitti bashannansiise fedha ofii guute majaajila ofii guute mucaa isiinis akkasuma isa odoo dhiibin gaafa fakkeenyaaf isiin mucaa sanitti heerumtu haati diddee turte arrabsitee turte tigreetti heerumta jetteeni akkas miti dubbiin fedha ofii guuttachuuf isiin naa ta'ee waan jettee itti amanteef jecha waan itti amante san seeran jaalalan ofii agarsiiftee haadha ofillee amansiiftee araarfattee jechuudha maaliif fedha ofii guuttatee jennaan namni maal godha fedha nama biraatirraa bultii teetii namni biraan ta'u barsima mataa keeti malee bultii kee ka ijaaru ka of duratti oofuu danda'u atii fi isa dhumate nama biraan barbaachisu jette hinaaffaa feesbuuk irra maalii hin barbaachisu kana waan ta'eef keessattuu warri waan isin dhibu keessa fireendii wal gubaa jira odoo majaarsaaf jaartii yoo ta'e homaayyuu miti fireendii waan silaa haqa irraa hin qabne waan sin firendiin kiyama firendiin tiye yoo firendii qabaadhe firendiin tiye sun waa balleessite ani siisanirraa haqa takkan qabu yoo jaalala taate malee wanni ani sii miidhuuf hin jiru itti gaafatamummaa akkasii hin qabu mirga irraa hin qabu jaartii tiye yoo taate mirga irraa qaba jaartii tiyyaa mirga parsantii walakkaa irraa qaba malee guutuutti qaqqabuu hin danda'u galee kanaaf gaafuma dura heerumnuu fi gaafa dura fuunu walaa qorannu erga wal fuune erga wal qoranne immoo jaalalli maal akka ta'e abaru usneetu hojii ciisuu qofaa miti hojii ciisuun jaalalaa miti namni kenna rakkoon isaa hirriba qofa hojii rafee achi booda hudduu waliin garagalanii rafan yookaan immoo walirra akkas miti jaalalli algarra osoo hin taane sammuu kee keessa bakka deemte maratti jaartiin tee sinaafaqu si fedhu jaarsi kee akkas kenna namni akkas qubaan qabu hojii ergate birrii ji'a fidi jedhaani birrii ji'a fiddee dhuftii algarra gangalchee achirraa garagalee rafaa jibbaan jibbaadha kuni jireenyas miti bultis miti fireendummas miti waa tokko iyyuu miti kun jibbaadha iyyuu jibba waliif fayyadamuu gartee wal cimliqannaa akkas miti jaalala ijoollee masaan qofarraa fakkeenya fuudhaa nama biraan fudhatina dhiisaa fiilmii kajaraa sun fiilmii miti bar zaahira waan zaahira ta'e waan namni biraa godhee miti waan jaarsaaf jaartiin jidduu godhe akkasitti baradha namoonni hedduu akkasi ijoolleen hedduu namni muudiin galeef jaalala keessatti laayifii gaarii dabarse ati addunyaa kanarratti nyikinyikiif ciqiciqi yoo dabarsite gamta si jedha sima mataa keetitti yaa shamarran teennaa yaa dhiira keenyaa gaafuma dura seentan laalladhaa seenaa erga seentee booda mootu kaayyoo seenteef san beeki waan isa harkisuuf waan si harkisu qofatti fayyadam bultiin addunyaa gabaabduudha waggaa kumarra hin jiraattu yoo suurraa tarta duute haga jirtu san immoo gammachuun jiraachuu qabda namni kenna yoo dhugaa dubbanne nama meeqatu amma karooran ilma dhalche nama meeqatu karooran ilma dhalche nama meeqatu karooran jaartii fuudha tokko dubartii itti galee achumaan fuudha tokko mootu akkanumatti lagisemaaf yeroo dabarfadhedhee fuudhee achumaan hafa haguma biyya arabaa kana jiru fa'a jedhee fuudha waan akkasii kana fa'a jira haga biyya arabaa jiru fuudha gaafa biyya galee ta biyya keessa fuudha qalbii akkanaatiin jaalala dabarsuu dandeessaa ta'u ni haa hin ta'u gonkumaa waan akkana wanti ta'uu qabu dursitee jaalala daftanillee akka wal jaalatanii wali fuudhinaa mee ana isin gorsa akka obbolummaa tokkotti booda zayitii wal guburra wal jaalattanii erga turtanii turtii wayii godha odoo wali fuudhin jaalala kanaan wal balcheessaa wal macheessati laayifii gaggaarii kana gartee
akkasitti sana booda yoo dhugumaan si jaalatte ati balleessaa feetee yoo qabaatte garaa jabaattee zayitii sitti hin daffaatu. Dhiirota kenna jaalala kennaa fi shamarran jaalala kenninaanii xiqqoomatti gowwoomfachuu dandeetta. Jaalala qofa kennuufi barbaachisa, jaalala haqa. Ati kijibdee yoo mallaquma qofa isii barbaaddee wannoo itti zayitii sirratti na itti sin jaalattu jechuu isillee yoo ati jaalala kenniteef waan wajji dabarsitan santu ija dura dhufa zayitii cakkantee sirratti gadi na ittu. Eegaa jaalalli anam fakkeenyaaf haati waan naa goote waan beekuuf anaadhati yoo waan feete siin natti balleessite garaa jabaadhee waa tokko kan godhu akkasuma jechuu bara. Namni haadha ofii akka isiin taatee guddistee deessee jettanii beektanii namni haadha ofii waan badaa godhu hin jiru. Akkasuma isillee yoo waan gaarii wayii kaayattee biraa qabaatte jaalala bareedaa wayii yoo isii biraa qabaatte akkuma sana jechuudha. Wanta ati gooteef santu ija dura deema zayitii dura daffiste sanuu lafatti nayti malee sitti nayti yoo aartee qabaatte iyyuu sinii galee. Kana waan ta'eef hundi keessanuyyuu waan kana sirritti hubatuudha qabdanii waan hunda keenya iyyuu barbaachisuudha. Kanaaf zayitii walirra naquu dhiisatanii jaalala waliif kenna isiniin jedha. Jaalalli jiraannan Rabbis akkas jaalata bar nama qofaa miti. Rabbis akkas jaalata namoonni kennan mootuu dhiifama naa godhaatanii shari'aan nama furu naamna jettanii sobdanii dubartii irratti waan akkasii dhiisa. Shari'aan akka isin jettan sanitti miti. Shari'aan akka isin jettan sanitti fuudhaan jettu. Haqa nama tokkoo yoo eeyde fuuta malee ustee taan achi darbitee taan fuudhu nabbaa gadeetu seeyyama. Shari'aa kamtu seeyyama? Amantii kamtu seeyyama? Hin jiru waan akkasii. Hin jiru. Horadhu qabii takkatti ta'e. Isiyyuu seeran bulfatuun ulfaatadha. Jaalala kenniif gaafa jaalala kenniteef taatuu waan biraa yaadattu. Kuni kana fakkaataa zayitii waliin gubina adaraa abbaa keessanii feesbuuk irratti fuula gubataa laaluun nu dabbaree jira. Shamarran illee immoo silaa gaafa keessanii zayitii namarra naqxanii baga jettanii gaafa dubartii wayii miidhamte immoo boossanii lachuu nu dogongoran jedhaan. Dhiirri shamarran gubuu dhalaanis dhiira gubuun dogongora shamarri jechuudha. Baay'isawee namoonni tokko tokko dhalaa yoo jedhu naartanii dhalaa jechuun loqoda harargeetitti shamaree jechuudha. Shamaran jedhan jarri. Hiriyoonni kiyya ijoollee isaan waan ta'eef jecha afaan kiyya garas na fiiga shamarran jechuutti baay'ee nan fiigu dhalaa jedha. Dhalaa jechuun afaan badaa miti. Naannoo Arsii fi Shawaatitti dhalaa jechuun badaadhaan beeka. Naannolee biraatitti dhalaa jechuun arraba. Garuu loqoda harargeetitti shamaree jechuudha dhalaa jechuun dubartii jechuudha. Akkasitti fudhannaa. Kanaaf na of kolchaa namoonni aartan yoo jiraattanii kuni kana fakkaata hundi keessanuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Jaalala gaarii jiruu gaarii isiniif haa ta'u akka ijoollee sanii abeet jaalala isaanii barra garana taphatanii amma ilma argatanii yuulaan ilma akkatti akka qulaalitti garaagarana wal jalaa darba jaalallummaa isaaniitu as taa'ee na inaafsisa anumaa kanaayyuu dhugaa nama inaafsisa. Kanaaf akkasitti akkas jedhee hankan isin waliin ture Reedy Adam TV. Namoonni YouTube chaanaalii kiyya jala jirtan like share gochuun irraanfatina. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa. Guyyaa har'aa kan man qabadhee isiniif dhiyaadhe fayyaa naaf ta'a.